Akkam jirtu fayyaa keessanii nagumaa jechaa barnoota nama qabadhee jiru maatiifis akkasumas immoo ijoollee umuriin isaanii naannoo umurii saafelummaa yookaan umurii dargaggummaatti dhiyaate naannoo umurii waggaa 10 fi sanaa ol jiraniif kan fayyadudha. Kanaafuu lamaanuu dhaggeeffachuu danda'u yookaan irraa barachuu danda'u jechuudha. Innis immoo maal kan jedhudha? Marsaa laguu ilaalchisee ijoolleen dubaraa dursanii wantoota beekuu qaban kan jedhudha. Osoon dhufiin dura dursanii maal beekuu qabu waa'ee kanaa akkasumas immoo maalirratti of qopheessuu qabu kan jedhudha. Egaa waa'ee marsaa laguu yeroo kaasnu gaaffiin jalqaba dhufu yookaan yaadni jalqaba dhufu exactly umurii waggaa meeqatti jalqaba kan jedhudha. Umurii itti marsaan laguu eegalu wantoota adda addaa irratti hundaa'a. Isaan keessaa kanneen gurguddoon tokko sanyiin kan deemudha. Fakkeenyaaf haadha biratti irri yookaan dafee yoo dhufe mucaa dubaraa ishee biratti akkasumas amala dafee dhufuu qaba. Yoo turee dhufe immoo amala xiqqoo turee dhufuu qaba jechuudha. Kanaaf maatii wajjin haala wal qabatu jira. Inni gara biraan immoo ulfaatina qaamaadha. Ijoolleen durbaa ulfaatinni qaamaa isaanii ol ka'aa ta'e yookaan obese yookaan overweight ta'an kanneen qaamni isaanii qaqalloo fi ulfaatinni qaama isaanii xixiqqaa ta'e irra dursanii marsaa laguu argu. Marsaa laguu qofa osoo hin ta'in dursee mallattoon dargaggummaa isaan jalqaba jechuudha. Inni gara biraan immoo sadarkaa sosochii qaamaadha yookaan exercise kan jedhamu. Fakkeenyaaf atileetonni namoonni ispoortii adda addaa hojjetan ijoolleen dubaraa amala marsaa laguu turanii arguu qabu. Boodatti fachuudha. Ijoolleen exercise hojjetan yookaan ispoortii adda addaa hojjetan dafanii marsaa laguu argan kanneen akka warra kaanii. Inni gara biraan immoo haala nyaataaf jireenyaa socio-economic status malnaawuruu ishee ta'an hanqina nyaataa qabaanaan turee dhufa beekamaadha kun akkasumas immoo haala jireenyaa stressed ta'anii jiraatoo ta'e jireenya yaaddoo qabu jireenya cinqii qabu jireenya stressed ta'e akkasii jiraatoonis amala dursee turee dhufuu qaba. Yoommoo jireenya westernized ta'e fakkeenyaaf akka biyyoota Ameerikaa fakkeessa kanneen jiran yoo ta'e amala dafee dhufuu qaba. Kanaafuu wantoota adda addaa irratti hundaa'a jechuudha. Marsaan laguu yoom akka dhufu murteessuuf yookaan beekuuf. Inni gara biraan fayyaa qaamaa irratti hundaa'a. Kanneen dhukkubbii qaamaa adda addaa chronic illness qaban kanneen kaanirra amala turee dhufuu qaba jechuudha. Kanaafuu egaa wantoota adda addaa kanarratti hundaa'eeti kan marsaan laguu dhufu. Marsaan laguu wantoota adda addaa irratti hundaa'ee yeroo garaagaraa irratti ijoollee dubaraa garaagaraa irratti yeroo garaagaraa irratti dhufa jenneerra. Haa ta'u malee average kan ta'e jira yookaan akka giddu galeessaatti kan fudhatama qabu jira. Giddu galeessaan kan ijoolleen dubaraa marsaa laguu arguu eegalan mallattoo dargaggummaa jalqabaa kan ta'e jechuunis harma baasuu yookaan harma biqilchuudha. Ijoollee dubaraa biratti mallattoo dargaggummaa yookaan mallattoo saafelummaa jalqabaa kan ta'e erga harmi isaanii biqiluu eegale yookaan harma baasuu eegalanii booda hanga waggaa 3 marsaa laguu arguu qabu. Fakkeenyaaf naannoo waggaa 9 eegalee harmi isaanii biqiluu yookaan guddachuu jalqabe taanaan hanga waggaa 3 jechuunis hanga waggaa 12tti arguu qabu jechuudha. Waggaa 3 ol deemuu qabu. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaatti giddu galeessaan ijoolleen dubaraa hedduun riisarchiin guddaa tokko akka agarsiisutti naannoo waggaa 12.5 waggaa 12 walakkaa gidduutti marsaa laguu arguu jedha. Haa ta'u malee akka biyya keenyaatti averejisiin meeqa akka ta'e kan beekamu hin jiru qorannoon hin jiru waan ta'eef haa ta'u malee egaa yeroo hedduu naannoo kana jalqaba jechuudha biyyoota hedduu keessattis. Yeroo hedduu waggaa 2 jalqabaa jechuunis marsaan laguu arguu eegalanii waggaa 2 jalqabaa haalli itti marsaan laguu dhufu turtii fi baay'ina isaa dhaabbataa kan hin taanedha. Fakkeenyaaf hanga guyyaa 21 walitti dhiyaatee dhufuu danda'a akkasumas immoo yeroo hedduu turee dhufa. Hanga guyyaa 45 walirraa fagaatee illee dhufuu kan danda'udha. Waggaa muraasa jalqabaa keessumaa waggaa 2 jalqabaa yeroo hedduu jechuun turee kan dhufudha. Waggaa 3 marsaa laguu jalqabaa arganii booda garuu haala dhaabbataa fi sirrii ta'een kan dhufudha. Marsaa laguu yeroo jalqabaaf erganii booda amma waggaa 2tti kan dhaabbataa ta'e kan normaal hin taane dhufuu danda'a. Turee dhufuu danda'a hanga guyyaa 45 jenneerra. Haa ta'u malee erga isa jalqabaa arganii waggaa 3 booda fixed yookaan dhaabbataa ta'uu qaba yookaan kan sirrii ta'e ta'uu qaba jechuudha. Marsaan laguu haala sirriin dhufaa jira kan jedhamu yoomidha.
gaaffiin biraan immoo yoom ji'atti guyyaa meeqa meeqaan yoo dhufe akkasumas immoo takkaa dhufe guyyaa meeqa yoo ture akkasumas hagam yoo dhiigni dhufe noormaaliidha jenna kan jedhudha. Marsaan laguu haala sirriin dhufaa jira kan jedhamu tokko guyyaa jalqaba marsaa laguu tokko arguu eegalanii kaasee hanga marsaa itti aanu guyyaa jalqaba arganitti garaagarummaan jiru guyyaa 21 hanga guyyaa 35 gidduu ta'uu qaba. Marsaa tokko arganii guyyaa jalqaba marsaa jalqaba arganii hanga marsaa itti aanutti garaagarummaa guyyaa 21 hanga 35 oliis gadis ta'uu qabu jechuudha. Akkasumas immoo marsaan tokko guyyaa 7 fi isaa gadi qofa tura. Torban tokko olis turuu qabu jechuudha takkaa dhufe. Guyyaa 3 4 5 turuu danda'a haa ta'u malee guyyaa 7 ol turuu qabu. Akkasumas immoo hangi dhiigaa dhufu saa 24 keessatti yookaan guyyaa tokko keessatti paadii 6 fi isaa gadi qofa kan barbaachisu ta'uu danda'a. Kun egaa namaa namatti garaagarummaa qabaateeyyuu sa'aatii 2 jijjiiruu barbaachisuu hin qabu jechuudha. Guyyaatti paadii 6 fi isaa ol barbaachisnaan noormaalii miti hedduu dhiigaa jiru jechuudha. Haa ta'u malee kanneen kana sadan guunnaan noormaaliidha yookaan haala sirrii ta'een dhufaa jiru jedhama. Kanaafuu ijoolleen dubaraa yookaan dubartoonni yeroo hundaa yoom akka isaan jalqabe guyyaa jalqaba marsaan laguu dhufe akkasumas immoo yoom akka deebi'ee bade gidduu gidduutti xiqqaatu dhiigni dhufaa jiraachuu dhiisuusaa hagam akka baay'atee dhufu beekuu qabu jechuudha. Rijister gochuu qabu beekuu qabu. Inni garbiraan ijoolleen yoo margu qofa osoo hin ta'in hanga yoomitti yoo ture noormaaliidha waggaa meeqaa booddee abnoormaal jenna. Hanga yoomitti mul'achuu qaba kan jedhudha yookaan marsaan laguu hafe yookaan bade kan jedhamu yoo hanga yoomitti hafe yoo jenne yookaan amenuuriyaa jedhaman kuni isa kana bakka lamatti qoonna. Inni jalqabaan kan jalqabarraa ka'ee hin dhufne. Ijoolleen dubaraa hanga waggaa meeqaatti yoo marsaa laguu hin argin turan rakkoon jiraa sirrii miti noormaali miti jenna kan jedhuuf tokko erga harma biqilchuu eegalanii kaasee yookaan mallattoo dargaggummaa jalqabaa erga arguu eegalanii kaasee waggaa 3 keessatti marsaa laguu hin argine yoo ta'e yookaan hin argine yoo turan kun noormaali miti jechuudha. Piraayimaarii amenuuriyaa jedhama. Inni garbiraan immoo hanga umurii waggaa 15tti marsaa laguu hin argine yoo turan. Mucaan ijoolleen dubaraa waggaa 15 ta'e tokko immoo waggaa sanaatti hin argin turreedhaan kun piraayimaarii amenuuriyaa jedhama. Kan jalqabumaa kaasee hin dhufin ture jedhama. Kan lammaffaa yookaan sekondarii amenuuriyaa kan jedhamu erga seeraan dhufaa ture booda yoo hagamiif bade jenna kan jedhamuuf erga seeraan yookaan sirriitti yeroo eegee dhufu eegalee booda immoo sababa tokko malee fakkeenyaaf ulfii jiraachuu hin qabu. Sababa tokko malee walitti fufinsaan ji'a 3 yoo hin argin turan kun sekondarii amenuuriyaa jedhama. Kunneen kun jiraannaan egaa kun noormaalii miti ilaalamuu barbaachisa jechuudha. Yoomi kan ogeessa fayyaa mariisuu qaban akka waliigalaatti ijoolleen dubaraa waa'ee marsaa laguu ilaalchisanii yoomi kan ogeessa fayyaa mariisuu qaban isa jiruuf ni jalqabaa ji'a 3f yookaan marsaa 3f sababa tokko malee yoo bade akkuma armaan olitti jenne yookaan sekondarii amenuuriyaa jedhamu kan inni garbiraan erga haala sirrii ta'een dhufuu eegalee booda yoo jeeqame guyyaa 21 sun guutiin ammaa dhufe guyyaa 35 ol ture yoo dhufe erga noormaalii ta'e booda akkasumas immoo marsaan tokko torban tokko ol yoo isaanirra ture marsaan tokko guyyaa 7 ol yoo dhiigni dhufaa ture kun noormaalii miti jechuudha. Kanaafuu ogeessa mariisuuf barbaachisaadha. Inni garbiraan baay'ee yoo dhiigan hanga dhiigaa adda ta'e kan kanaan dura beekan irra hanga dhiigaa adda ta'e yookaan baay'ee yoo dhiigan ogeessa fayyaa mariisuu qabu jechuudha. Inni garbiraan immoo turtii guyyaa 21 gadis ta'e 31 ol ture yoo dhufe marsaa gidduun osoo hojiin gahin gidduutti xiqqoo dhiiganii yoo deebi'ee bada ta'e akkasumas immoo dhukkubbii cimaa adda ta'e waliin yoo dhufe marsaan laguu noormaalii peenii diskomfortii amma ta'e qaba. Haa ta'u malee dhukkubbii cimaa adda ta'e waliin yoo dhufe ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo paadii godhachuun booda ho'ina qaamaa fi dhukkubbii biroo yoo godhatan dhibeen kana hojii wal qabatee dhufu dhukkubni fayyaa tokko jira. Toxic shock syndrome kan jedhamu tokko tariiti kun egaa paadii hojii wal qabata waan ta'eef tariiti erga marsaan laguu dhufee paadii fayyadamuu eegaleen yoo inni qaamaa yoo dhufe mallattoo dhukkuba qaamaa biroo yoo agarsiisan ogeessa fayyaa mariisuu qabu jechuudha. Kana malees akkuma amma jennee gonkuma
erga harma biqilchuu eegalanii kaasee waggaa 3 keessatti marsaa laguu hin argine yoo ta'e, hanga umurii waggaa 15tti immoo marsaa laguu hin argine taanaan ogeessa fayyaa mariisuu qabu jechuudha. Marsaan laguu akka jeeqamu kan taasisu wantoota hedduu jiru. Isaan keessaa tokko jalqabadha. Waggaa 2 jalqabaan jeeqama jenneerra. Lammaffaan immoo tarii ulfaadha. Inni kaan eksarsaayisii, ispoortii ciccimaa hojjechuun, istireesii jireenyaa baay'ee namni istireesiin irra jiru ijoolleen dubaraa jeeqamuu danda'a. Akkasumas immoo hanqina nyaataa, dhibee fayyaa adda addaa godhachuu wantoonni adda addaa jiru. Dabalataanis immoo dhibeen gadameessa hojii wal qabatan tokko tokkos jiru. Haa ta'u malee kun kaayyoo kun olidha waan ta'eef ammaaf ijoolleen dubaraa waa'ee marsaa laguu ilaalchanii amma kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii. Gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Galatooma.